Harka ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan qaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Barattoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa seera ministeerri barnootaa baase mormuu itti fufanii jiru. Qaamni seeraa barattoota mormii kana dhageessan irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufee jira. Raayyaan ittisa biyyaa qaama seeraa barattoota irratti tarkaanfii fudhatu irratti mormii kaasee jira. Guutuu odeeffannoo keenyaa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Reen Abaa Jaal Daawud Ibsaa fi Araasaa Biqilaa dhiheenya kanatti tokko ta'uudhaaf akka mariirra jiran dhagahame. Jalqaba irratti wal dhabdeen isaanii maali kan jedhu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Manni marii bakka bu'oota dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ministeerri barnootaa dhimma amantaa keessa seenuudhaan heera cabsee jechuudhaan himate. Irra deebuudhaan harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo keenya kana qofaa biti kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hanga guutuu odeeffannoo keenya nu faana tura akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Barattoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa seera haarawaa ministeerri barnootaa baasee mormaa jiru. Mormii kanaaf sagalee isaanii dhageessisuudhaaf yommuu karaarraa bahan qaamni seeraa barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Qaama seeraa tarkaanfii fudhataa jiru immoo raayyaan ittisa biyyaa qaama seeraatii miti bakka hin bu'u jechuudhaan mormaa jira. Guutuu odeeffannoo kana akka taatti isiniif qindeessinee jira. Qaamni seeraa yeroo dormii seenee barattoota doorsisu argaa jirra. Kun immoo seera maleedha. Abbaan fedhe mirga isaa gaafachuu danda'a. Maaf mirga kee gaafatte jedhee kan si doorsisu yoo jiraate sun qaama seeraa miti jechuudhaan ijoolleen raayyaan ittisa biyyaa keessa jiran aantummaa saba isaaniitiif qaban mul'isaa jiru. Akka dargaggeessi miseensi raayyaa ittisa biyyaa ta'e tokko dubbatutti nama karaa nagaan gaafii mirgaa gaafate tokko dormii cabsanii seenanii tumuun seera maleedha. Nu bakka nu jechuudhaan yoo balaaleffatu mul'atee jira. Warri mirga keessaniif falmatan isin faana jira jabaadha jechuudhaanis yoo jajjabeessu mul'atee jira. Qaamni seeraa dormii cabsee barataa doorsisaa jira. Akkam durtu nagaa keessanii irra galata rabbii. Uummanni Itoophiyaa keessa jiru tokko mirga isaa gaafachuu waanuma jiru. Hiriira ba'ee maal ta'e mirga isaa gaafachuu waan jiru dirqama isaa jecha mirga isaa gaafachuu. Innis immoo akkamitti gaafata karaa nagaa tokkoon osoo qabeenya namaan balleessin, osoo daandiin cufiin, osoo qabeenya uummataan balleessin, osoo qabeenya mootummaan balleessin karaa nagaa tokkoon gaafisa gaafachuu danda'a mirga qabasicha. Garuu qaamonni seeraa tokko dormii cabsanii seenanii barataa antini gochuun kun akka bakka nun buune jechaadha. Bakka nun bu'u isaan kun bakka akka nun buune mataa isaanii bakka bu'an malee qaama seeraa hunda bakka bu'uu hin danda'anii isin faana jirra galatoomaa. Qaamni seeraa manni marii bakka bu'oota dhimmoota Islaamummaa ministeerri barnootaa dhimma amantaa keessa seenuudhaan heera cabse jechuudhaan himate. Guutuu odeeffannoo kanas akka itti isiniif qindeessinee jira. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ministeerri barnoota dhimma amantaa keessa seenuuf heera sarbee jechuudhaan himate. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa baaseen qajeelfamoota ministeerri barnootaa irra kennan balaaleffachuun kun barattoota musliimaa uffata amantaa isaanii irratti hundaa'uun qoodaa jedhe. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa sarbamni mirga barattoota dubartoota musliimaa irratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuudhaan dhorkii niqaabaa dabalatee dhorkiiwwan uffatarra kaahaman barattoota musliimaa qooduuf duula yaadamuun taasifamaa jirudha jechuudhaan ibsan. Roorroo ministeerri barnootaa dubartoota musliimaa sababa uffata islaama isaanii qofaan irratti raawwataa jiru gonkumaa hin fudhannu ni balaaleffanna jedhan. Itti dabaluunis ministeerichi hijaaba eeyyamaa niqaabaa dhorkuun akka dhimma amantaa keessa galutti ilaalama jechuudhaan obsi hawaasa musliimaa kutannoo nageenya biyyaatiif qabu agarsiisa jedhan. Mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatus cimsanii gaafatan. Manni maree kun koree miseensa 17 sarbamiinsa irra deddeebiin raawwatamu qoratuuf furmaatawwan yeroo dheeraa dhiyeessan hundeessuu beeksisee jira. Manni maree naannolee mana maree waliigalaa waliin dhaabbachuun imaammaticha akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan. Ibsa mana maree waliigalaa baase hordofuun manni maree olaanoo dhimmoota Islaamaa naannolee garaagaraa deebii qindoominaa qabu kennuun mana maree waliigalaa waliin akka dhaabbatan ibsan. Dhorkaawwan uffatarra kaahamanii fi barnoota qiitii marii malee barattoota irra fe'an dabalatee imaammataawwan loogii jechuudhaan ibsa kan balaaleffatan. Manni maree naannolee Amaaraa, Gaambeellaa, naannoo kibba Itoophiyaa fi magaalaa Finfinnee tarkaanfiiwwan fudhataman heera kan faallessuudha jechuudhaan ministeerri barnootaa mana maree waliigala dhimmoota Islaamaa waliin akka mari'atuu fi qajeelfama mirga amantaa sarbuu jedhan kan akka addaan kutuu dhaamanii jiru. Manni mari'ichaa ministeera barnootaa ergaawwan uffannaa barattoota dubartoota
musliimaa irratti darban ilaalchisee qajeelfama sirreeffamaa akka baasuu fi mana maree waliigala ifatti dhiifama akka gaafatanii jiru. Ministeerri barnootaa gama isaatiin manneen barnootaatti hijaabni hin dhoorkamne niqaabatu dhoorgame jedhe. Niqaabni sababni itti manneen barnootaatti dhoorgame niqaabni fuula namaa uffatee waan golguuf nageenya hawaasa manneen barnootaa eeguuf rakkisaa waan ta'eef jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatina. Akkasuma namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan odeeffannoon keenya itti aanu gareen ABO Daawud Ibsaa fi Araarsaa Biqilaa tokko ta'uudhaaf mariirra akka jiran dubbatamaa jira. Boordiin filannoo tokko nutti hin dhufina tokko ta'aatiin kootaa jechuudhaan jaras ofirraa ari'ee jira. Jalqaba irratti waldhabdeen isaanii maalidha? Amma immoo dhimmi marii isaanii maal irra gaheera kan jedhu guutuu odeeffannoo kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nu faana tura. Hooggantoonni paartii adda bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti deebi'anii adda ba'an Hayyuu Duree Daawud Ibsaa fi garee obbo Araarsoo Biqilaa gidduutti araarri taasisamuuf mari'ataa jiru jedhamee tibbana miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture. Garee ABO bakka lamatti bahe gidduutti dhuguma mariin eegalamee jira. Waggoota 5 darban garaagarummaan erga hooggantoota dhaabbatichaa gidduutti taasifame as gama koree hojii raawwachiistuu ta'een gama jaarsummaatiin yaaliin araaraa hedduu taasifamaa turu obbo Qajeelaa Mardaasaa BBC'tti dubbatee jira. Haa ta'u malee furmaata otoo hin argatin gama boordii filannootti darbuun baatii 7 oliif yaalamee hanga yoonaa otoo furmaata hin argatin akka jiru obbo Qajeelaan BBC'dhaaf himanii jiru. Yaadni furmaataa dhiyaatu garee sanaan garee ABO obbo Daawud Ibsaa hin hoogganamu jechuu isaati. Waan fudhatama hin arganneef otoo hin milkaa'inaaf jedhan gama isaaniin garuu yaada furmaataa dhiyaatu fudhachuuf qophii ta'uu eeran. Obbo Qajeelaa Mardaasaa gareen lamaanuu erga adda bahanii kora qubaatti kan gaggeeffatan yoo ta'u boordiin filannoo biyyoolessaa garuu korri lamaanuu fudhatama hin qabu jechuudhaan kuffiseera. Boordichi adeemsa seeraa akkasumas labsii filannoo fi dhaaba kan eegee miti jechuudhaan kan fudhatama dhabsiise. Adeemsa qubaatti taasisamu caala bakka tokkotti dhufanii rakkoo isaanii gidduu jiru furachuu kora waloo filannoo irratti isaan hirmaachisu akka gaggeeffatan qajeelfama kaa'utu ibsa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Yaada qabdan koomantiidhaan nu barreessaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.